Daawwattoota Oromoo Republican anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Welcome to the show siniin jedha guyyaa hadhaa. Keessummaan qaba keessummaan kiyya murtii galmoo. Welcome to Oromoo Republican dhufte siin jedha. Obboleessa welcome. Galatomees. Haasofni hadha goonu waa'ee lola Wallagga keessa deemaa jiruuti. Lola kana shanee fi Oppiidoo jidduu deemaa jira jedhanii. Lolli Wallagga keessa deemaa jiru akkamiin ilaaltaati? Obboleessa an akkaan hubadhetti lolli gama tokkoon dhiibbaan deemaa jirtu dhiibbaa uummata naannoo Gumuzirraa buqqaasuuti. Dhiibbaan lammadaa dhiibbaan uummata Gumuzirraa buqqaafamu kuni dhiibbaa uummata ollaatiin godhamaa jira. Dhiibbaan lammadaa immoo tan uummata naannawaa Wallaggaa sanarratti godhamu. Dhiibbaan tun Oppiidiyoo irraan dhufte gama Oppiidiyootiin dhufte. Wanni isaan dhiibbaa irratti godhaniifis wanni isaan yeroo uummanni kun rakkina keessa jiru deeggaruu dhabanii irratti ilaalanii inuma kaadreen Oppiidiyoodhaa gammachuu isaan qaban ibsa. Mee woboonti mee shanente jaanii hoggaaniif isaan yeroo hedduu asirratti maxxansan. Kaadreen Oppiidiyoodhaa guddisii hoggaa kana maxxansitu wofumatti akka qofa nama agarsiisa. Maqaa shaneedhaa kan naannoo sanitti deeggarsa qabu balleessanii lola proppagandaa irra banuudhaan ijoollee yeroo rakkinaa san hidhatte maqaa balleessuudhaan lola irratti bananii lubbuu isaanii balleessuudha. Karaan biraa wanni biraa takka illee hin jirtu. Yoo fakkeenyaaf amma shaneessa dhaabota biraatis biyya neeyxee bikka isaan itti moohatan nagahee hin kennanee fi tooftaa adda addaatiin sirna adda addaatiin ummata addaa hoggaaniif uummanni biraa irratti duule cal jettee irra laaluudhaan hoggaaniif rakkinni uummanni naannoo sanii rakkatu miidhaa sanitti gammadu lola addaa irratti afeeruudhaan ummata naannoo sanii burjaajeessite. Sirna diimokiraasiidhaa akkam fiduudhaa deemta. Maaliif neeyxa jalqabdee ummata kana hoo? Gaafa hedduu nama gaafatti galee. Dhuga. Amma akka ati jettutti amma Daawud Ibsaa tiif garee Daawud Ibsaa Wallagga keessatti uummanni jalaa dhaga. Akka uummanni jalaan dhageenne kana lolatti fidde Oppiidoon. Sun beekama Oppiidoon naannoo sanitti deeggarsan qabdu. Deeggarsa dhaabni akka isiin hoggaaniif uummanni naannoo sanii madaawee hoggaa uummata naannoo sanatti miidhaan irratti deemte cal jettee irratti laaltu godhaa jira. San bira osoo hin ta'in gammachuu ibsaa jira. Gammachuun haalli isaan gammachuu naannoo sanii miidhaa uummata sanatti deemuun ibsaa jiran mee woboon isin abdattanoo mee shaneen isin abdattanoo haala jedhuun isii galee. Kana jechuun yoon hin deeggarree akka uummata biraa booda jiraanneeti akka isaan hoggaa isaan isin miidhan isin irratti ilaallaa. Waan rakkina naannoo sanii hiikuu qabu bakka rakkinni itti argame rakkinichi hiikamuu ni qabu. Keessafuu jechuun rakkina yoo lolli keessatti argame namni rakkina san hiikuu qabu akka fedhallee yoo waboon naannoo san jiraattellee namni rakkina san hiikuu qabu waraana mootummaa qofa. Maaliif yoo amma waboon achi baatee sossoote duraanuu maqaa balleessuu eegalanii jiranii miti. Duraanuu bikkachuu didan jaanii maqaa balleessaa jiranii miti. Ummata naannawa biraa itti ummata sanirra kaasanii hoggaanii fi yoo ijoollee waboo keessa turte san sossoote ummata alagaa fixxe jettee maqaa balleessuudhaaf qophooytee eegaa jirti sii galee. Akkuma goolii naquudhaaf deemti beekee ijoollee duraan. Akkuma waraana federaala Itoophiyaa maqaa abdii ileetiin as garagalanii Oromootiin ajjeesanii abdii ileef Somaaliyaatu isa ajjeesa jedhan isaan. Fakkeenyuma sanii osoonii fi guyyaa tokkotti rakkina kana dhaabuu danda'anii fi caljaanii itti ilaalan. Yoo dhugaa saniin waraanni san jabaa ta'u ta'e maaliif gaddeebi'anii bikka rakkinnitti jiru kana hin dhaamsine jechuun bikka ibidditti qabataa jiru kana maaliif hin dhaamsine maaliif uummata jidduu dhaabbatanii. Gaaffii san karaan bareedan itti deebisan gaaffii rakkoo Afrikaa maraati. Jarattoonni nu achi kaanee son of Afrikaa ilma Afrikaa fa'aa jennee abiyyiin nu dhaadheessu nu faati jarritu puppets. Puppeti akka Oromootti jedhanii puppets. Jarritu ni waan puppetii taateef. Uummanni gara Wallaggaa kunniin waan ijaaramee jiruuf. Ummata ijaarame kana diiguudha jarri tun. Ummata kana diiganii adda bittanneessu. Arsiin illee gaafa nu ijaaramne akkasumatti dhufanii diiganii adda nu bittanneessan. Akka dhaabni uummata Oromootiif dhaabbatu itti jabaate isaan yeroo hundaa'u balleessumaaf yaalii. Dhaqanii balleessu jiran.
Hotta seenaa jaanii eega nagaan naqan booda wanni jarri san godhaa jiru wanni dhaabni san godhaa jiru kampeenii godhuu bikka naannoo adda addaa deqanii dhufne nagaan dhufne jaanii akka uummanni simatan ummat isaanii dura dhaabbatanii if agarsiisu amma godhaa jiran wanni takka wanni shaneen haga ammaa gootan jiru beek laala amma argaa jirraame garuu kaadiroonni lamaan gubbaa kanarraa waan biraa dubbata akkana taanu dinagdee keenya haa guddisnu wanni isin qeeballeef nagee eeguudhaaf biyya teenya nagayaan guddisuudhaaf karaa nagayaatiin akka obboleeyyummaatiin kottaa jenna gara jalaatiin ammoo ibiddatti fidaa jira uummanni maal godhe waboon bikka adda addaa deemtee if agarsiisaa qofa wanni isin godhaa turte si galee dhugaa isa walitti himuudhaaf wanni ijoolleen tun godhaa turte sanuma jechuun ani amma miseensa isaaniitii miti jechuudhaaf waan booda rakkina fidu ammaan dhugaa jiru walitti himuun irraan deebisa jechuudha. So saniif rakkina isa warri dhaabuu ture waraana mootummaati si galee ammoo ummata osoo beekanii walitti kaasanii caljaanii irratti ilaalanii waboo komatan waboo maqaa balleessu maaliif deemtee hin lollee dandeettii siifaa gaafii jala naqan si galee dandeettii waboodhaa. So amma isii fi ummata waliin garagalchuudhaaf beeka. Yoo isiin deemtee sossootee ummata kanarraa deebitee maal jaan? ummata biraa gatte akka jarri amaaraa gaafa dur nama amaaraa hedduu fixan jaanii maqaa hamaa baasaniif addunyaa irratti si gale. Waboon achi keessa sossootees maqaa kana baasuudhaaf deeman maqaa hamaa kana baasuudhaaf deeman. Gama lachiitu jarri haada hiiteeti illima keessee eegaa jirti si gale. Umman durri waboodhaa kara feetatti yoo sossoote. Kara lachuutti yoo sossoote. Nageen arga. Ansanii bar ummatan hindammaramina haga diddamii tokko eegaa. Ani sodaadhe bara 1991 lolli dhaabatu jaalala numartuu tokko biyya takka wal jaalannaa saba tokko numartuu warra tokko numartuu Itoophiyanistii jennee moonaa gallee yoon moonaa gallee Oromoo ajjeesuu haaromse. Jarri tun dammaramaa jettee nama dhokatee Itoophiyaa sobaa kanarra dalagaaru kanniin mara. Bakkani itti dhokate gabbaasanii fixuu fedhan dammaramtanii kaasanii isin fixanii hin dammaraminaa jedhee bara uummata siyaasin gorsineen. Qabxii guddoo tokko keessa jira waan ati kana keessa yeroo ati ija shakkiitiin laaluun hedduu barbaachisaadha. Ifiif waan kana keessa seenee kara ifiin jijjiirama kana kara ifiin barbaadetti oofuu qaba malee taa'ee oppiidiyoon qoftiin tiim lammaan qoftiin jijjiirama hundinuu haafiduun san san ibsuudha. No way. No jedha ummata no jedha. Wanni jabduun taktaan beekuu qabu yoo oppiidiyoon naannoo dhaabni biraa itti deeggaramu san accept goote sagalee ummata sanii kabajuu baatte wanni takkallee wanni ummata biyyaneenii akkanatti nagee obboleeyyummaa barbaada karaa nagayaatiin rakkina hiikuu wanni jettee haasawituuf takkan jirtu. Namni action speaks louder than words. So garuu uummannis gahee isaa bahuu qaba waan barbaachisu irratti jijjiirama biyya isaa keessatti argamsiisuu barbaadu irratti ifii isaaniitiif seenanii jijjiirama san akka dhufu mana dhahuudha jechuun gama ifiin barbaadanitti jijjiirama san oofuu danda'uu qaban. So akkasitti haganumaan hedduu galatoomii. Galmo baay'ee galatoomii asirratti Oromoo Rippaabilikii dhuftee na dhiyaattee yaada kee ibsatuu fi namni hundinuu isin affeeraa ka dhuftanii Oromoo Rippaabilikii waliin waa'ee Oromoo waa'ee addunyaa haasa'uu barbaadan all of you are welcome. Isin martinuu you're welcome. Nu dhaga'uu keessaniif galatoomaa fayyaataa subscribe godhaa. Oromoo naa bilisoomtu ummanni Oromoo qawwee godhatuu qabaa akkuma biyya ququuftu itti fiin biyyi sunniin martinuu lammii ufiitii mirga qawwee kenniti. Nullee mirga qawwee nu barbaachisaa yoo san hin taane naftanyaan akka OPDO, naftanyaan akka EPDRF, naftanyaan akka TPLF kunniin yeroo marayyuu qawweedhaan dhufee nu saama. Kanaafuu hawaasni qawwee qabaatuu qabaa. Galatoomaa nagaatti. Peace out jedhiin kaamurti. There we go. Out, bro. Peace out. Ayyaka.